بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين obboleeyyan ilmaan oromoodhaa handii dhalaadhaa bakka jirtan hundatti kabajaaf jaalalli nan qabu kan onni irraa burkute isin hunda bira haa ga'u jechaa mee seenaa yaada qiyya sheernaa godhaa nama hunda bira haa geessu ergaa xiqqishoo takkaan qabaarran tanaa seenaa isin hundinuu sheernaa godhaa na gargaara sheeriin na gargaara okay hundi keenyaa'u وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جنة جرة عبد الفتاح حاج محمد بقنا جان دفته إذا ولو ما نو بقرب بيتين نوجي جا سينا به سينا شير قدا أمام بودا نتي تين تلافي الربسون نوف جيا ولا الربسو في ولا الربسو في حيوان خنياس تنتلق أبسو جارمية مليتن نوف جيار ربوتا خنرا دبناتي مي خنرا انت كشو هذا قيا وانين دبدون قبا شير ناقو دانا ممدو بير هاقو مالي في أرمنو لما ولا ربسوتوس ولتي همتاني نيجا يا مبودا بقنا جان نيدن arrabni nuuf gaya kan wal arrabsaa jiru nuuf gaya gin amma booda xiinxalaa dhiisaa miidiyaas walitti arrabsuu dhiisaa yoo dhuguma saniin qabsoo kayaatan taatan saba jaaraa saba keeysan qabsoorra bobbaasa oromoonis akkuma saba warra Tigraayitti miila lamaan deema nyaatee dhugu biyya qaba onnuma akka Tigraay qabdu daran onnee qaba Oromooleen garuu nama lolee lolchiisu dhabe nama afaaniin dubbatu malee nama onnee qabu kaas bee lolchiisu dhabe tanaafee irraan tana Finfinneen akkuma barbaadamtetti maal Finfinnee qofa Oromiyaan guutuun akkuma barbaadamtetti bakkuma fedhen abbaan fedhe seenee ka fedhe jeesaa kafa de sama akka ifin fadhetti biqiltuu irra utaalaa jira jechuudha. Nuti wannummaan isin as gubbaadhaa halkanii guyyaa nuti intaltan hallayyaadha qaa isin hin feenu isinuma hin feenu yookaan waa'uma qabsoo Oromoo tanaa takkan dubbatina. Arraas boruus takkan dubbatina. Joowwan maammaqaatiis xiqqoo lamesa irra wayyaati jennees yaabo ifiif karan taa'ee deemu jirtan ammaa tana. nuti yoo nama keenya jaartan yoo nama qabsoorra jaartanii qawwee akkatti namni qawwee bitateetti diina kana firaa deebisu yoo hin goone yoo mooraa qabsoo walii gatanii hin cimsine waa'uma qabsoo Oromoo jaamtuu takka maqaan dheena hallayyaa geeffadhaa beekumsa keessan samiin baa gabroomne jiran nuti nuti baqannee biyya namaa jira dhugaadhaa baqataadhaan an baqataan jaawama booda sabboonummaan ala taa'ee living afaan banee bilisummaan fi takkan jirtu yoonii fi Facebook gubbaa waluma arrabsuu taate waluma qeequu taate waluma irratti afaan banuu qofa taate ummata nama kaafatee nama jira sanutiin kun ummatuma akkami saba akkamisa bar miiliyoona 45 miiliyoona 50 mannaa bar nuti akkamitti mee kamin nutiin kun hangan takka tuffatamne saba xiqqaa kanaan bara dabre namni kan akkasitti dhumee arraas warra tilaasabaaf dubbatu kaan hidha guuranii kaan ajjeesanii kaan biyyaa baasanii kasilaa biyya alaa jira diinni isa kontiroo godhuu hin danda'u biyya dimokiraatii jira biyyatti mirga qabu jira dubbachuu dandaya jennu yoo haalatti sabni kun ummata kana firraatti noqotu dafee nuuf asiin bahuu baate mee yoomi hanga isaan Oromiyaa guutuu federaala jaanii ammas seera biraa irratti baasan nu eeydanii maal kun maaf taa'u nuti abbaan fedhe
fadhu shanee miti shantamii miti abbaan fedhe oromoodhaaf as bee yoo kana bilisummaa oromoo barbaadaaf dubbatu taate arrabooda shanee muka fi cabsaa warra shanee arrabsitan warrummaa shanee maqaa kaaftanu samii baay'isinu hattudha walaa kana qotee shanee arrabsu walaa ka dirree shanee arrabsu atuu hattu shanee miti atuu abbaa kijibdu ummata garaabii malee ummata qabsoof bee tokko nagarree hin geessu yoo dhugaan qabsoof baatan saba ka biyya keessa jiru biyya keessa jaara yeroo ammaan tanaaf laala warra amaaraa laala warri amaaraa arraas deebi'eeti Itoophiyaan zimiidhaa deebi'aa Itoophiyaa yaada Itoophiyaa jaamu deemaa as deebi'ee gurbaa filaa qabsoodhaan waraana uummata Oromoodhaa qabu ifi galchan haya takka tanaas mataa isin dhawan talammadaati jarri Itoophiyummaan deemu nuti riifirindamii biyya keenyaa barbaadna addaaf naasittillee kara deemna naasittillee maaliifi wayyaanee fi habashaanis amaaraa fi wayyaaneenis oromiyaa bilisa bahuu dhabuu irratti yaanni isaanii tokko oromiyaan akkam bilisoomne irratti amaaraas wayyaanes yaanni isaanii tokko maaliifi akka oromiyaan hin bilisoomne barbaadan maaliif guddinuma oromiyaa kana qofa magaalaan haa guddottu yoo jaan oromiyaa irraa federaalaa taate yoo jaan oromiyaa irraa gate Somaaliyaa irraa maan taane naannoo Somaaliyaa irraa maaliif hin taane federaalli naannoo Amaaraa irraa maaliif hin taane federaalli magaalaan takka maan taane isaan irraa maan guddanne biyyi biraa guddinni nu qofa barbaachise kaan buqqaataa kaan ajjeetaa kaanidha kana hundaa'u namni firra raree nuyi harree dubbii malee faayidaan qabna kaayif godhe nuyi ifinuma warree kan guyyaa TV baratee ati gubbaadhaa afaan banaa oolu bu'uma ifin nuu buuftan hun agarre nuti bu'aa tokko nuun buufne wal arrabsuu qofa hogguu wal arrabsanii wal irraa quuftan wali garagaltan qasilaa duraaniif dura keessanii gatta jala deemtan arrabsitan ammaas san gaffuutanii nyaattan yaa ummata keenya dhagaa maal jennee beektaa namtichi gorsa didduu nutis ammoo waliigallee bilisummaa teenya bitachuu yoo dadhabne gabrummaa hin dinnu hayyee taanuma wanti waliin jennu maaliifi namni hundinuu kaameeraa isaatti ija baasee hogguu haasa'u namni isa kontoroo godhu hin jiru namni isa gaafatu hin jiru mana isaa bakka jirutti baqataanis bakkuma baqatee jirutti kilaasii isaa ulaa gaccufatee liif akka fedhetti haasa'uu danda'a akkuma kiyya kanatti fakkeenyaaf maaliifi namni isa to'atu hin jiru namni isa dhorkuu danda'u hin jiru mirga guutuu qaba kun mirga sooshaal miidiyaan isaaf kan irraa tokko eeyyee hay duuba nuti yoon anis liifumaaniin bilisummaa fide jee yookaan liifumaaniin bilisummaa fide jee mee nuti bar maal jettanii beektaa oromoon lubbuu qabdu harree dadhaban gurboota tumanii dhageesse harree dadhaban gurboota tumanii wayyaaneen amaara hin dandeessu oromoo dandeesse oromoo dandeesse maaliif oromoo dandeessi oromoon bilisumma feeti amaarri immoo nu gabroomsu fadha deebisee saniifuu jarri qeerrensaa fi adurreedha tokko isaan lachuu duru obboleeyyan kiyya nuti dirqama afaan qawweetiin bilisoomnee akka jennetti afaan qawweetiin bilisummaa teenya fiduudhaaf qophii tahuu qabna amatu ayyaana kabajuun hin dhaqqabnu hin feenu har'as burus didaa oromoo didaa ayyaanuma kabajan kana dhiisa ayyaana rabbiitiin haa turku dhabaa ayyaana gabrummaan malle nuti gabrummaan malle nuuf haa gabru nu malle
ها شني جن شني نروياو شنو مسوياو شني فايدا قبل كده دابا شني انا قاعد خصصوي جيجيره ما في مالي من جدام ها تك غوسا والكون تك غندا والكون تك امنتي والكون امار لا امارني اسلام ما قبل كريستيانو ما قبل إسا امنتي كشو ولا فان نفلي نغير امارني سكتا بيجا ما قبل إسا غوندري جو جام والباط نغير amarini tafan numa qab afan kenya kana jijjiraje khawal wal duba malaka ala garra nyaati afan thani ala qura gar ha khawal radulu to qura gar amara radulon nutimmo yona nuto kwanta ka dubbat dubbini dubbata san amata guutu irrahasoina balleesa takkaaf umri guutu nama arrabsin kun ta'uu qabu. Akka filaa ta'uu qabu dhiibnee akkan taane ta'uu hin qabnu nuti. Bakka yoo niif qabsoo qawweedhaa yoo hin dandeenye yoo qabsoo qawweedhaa kana fiduu ifitti amanamummaa hin qabaanne waa'ee Oromootu haasa'uu dhiisa. Irra wayya maaliifi qabsoon faayinaansoonii bakka geessu kan jirtu Facebook ni dubbiin social media dha qilleensuma gubbateessi gadi hin buutu gabbuute waan takka hin gootu baala tokko lafarraa hin qabdu qilleensaatti illee saniifuu afaan qofatti hafti duuba afaan hinaatoo hin bilisummaa nu fiddi higaa jira keenya afaan hinaatoo hin bilisummaa nu fiddi hin fiddu saniifuu bilisummaa dhugaa fidachuudhaaf jaaramuu qabna niso bare dhiira meeqa jaabartoonni qabdu deeyina meeqa jaabartoonni qabdu qayroo meeqa jaabarta in sodaanne bar isi warri biyya alaa jettan ni sodaattan dalagataa biyyaa baatan garuu maqaa oromootiin hin daldalina hundi keessanuu wannummaan ala jira hundinuu daldala jirtan isin wal jaaruun jabaannaa wal diiguu dhiyaata jee saniifuu yee wanni isin godhuu qabdan qawwee ummataaf karaa ittiin bittan biyya keessanii qabsooytan yookaan biyya namaa keessanii qabsooynaa miti hin feenu biyya namaa keessanii qabsaa'u ummata hirriiba isin warra aktiivistoota biyyatan hundinuu ni kijibdan ammas nagee ummata wallaalaa fixuu feetan ammas wali kaaftanii waan fi cinaan jirren ummata keenya fixuu barbaadina asbahaa dubbadha paartiin fade ani ummata oromootiin bilisa baatee kadeemu hundi keessanuu dhugaadhaan waan itti fakkaatan maaliifi bu'aan qabatamaan argisiifna ilaa hanga ammaatti hin jiru taatus waggaa sadeen kana keessatti haga tokko uummanniif dhagee ifii isaatiif sanuu waggaa sadii keessatti yoo xiqqaate maallaqni qawwee dhibbata kan bitan sanii ol qawwee kuma 10 waan bituutu gargaarsa karaa adda addaa walitti guuramu nuti bara kan kaddaati saareewuma bara kaanii haareewuma arraa haareewuma amma torbaan kana waa'ee finfinnee kana kaarraan sana dubbatame kana murtee kana gartee kanarratti aktiivistoonni ciccimoon gaaboo Facebook waan liif seenanii nu banan wallahi waan feetan godha garuu isin faayidaan isin qabdan abbichaas bahee dubbate Facebook isaa cufuu jala cufa tana takka geessan durattu miqqenya ummata miqqenya yoo dhugaan saba keessanii fadooddan yoo dhugaan saba kanaaf hojjechuudhaaf fedhii qabaattan wal qoqqooduu dhiita wal arrabsuu dhiita abbaan fedhee huni dogoggoree dhiifadhaa ka dogoggore gorfadhaadha
wallaalaa keessan gorfadha beekaa keessan dhaggeeffadhaadha jala yaa kara tokkotti nu baasa nuti wallaaloon ifin jala yaan wallaalaan akka bal'aa ulee malee deemuuti ammoo beekaa yoo keessa jiraate beekaan qulullee taaf isa qabatee jala deema akka qarreen seenneef nuti wallaaloon nuti ummanni Oromoodha anarraa kaasee anis ummata keessaa tokko isin jalaan deema harkan qobaati akkanatti bilisoomsaa nu jaanu gorsiisa karaa ni beeytan isin jenne isiniin kun waa gartan doktora maqaa doktoraa qabdan maqaa profeesaraa qabdan haye maqaa hoggonsaa gurguddaa qabdan kabajamaa wallahi kabaja qabdan garuu kabajaa keessan kana ifirraa hin fuudhinaa hogguun irra kuttan wadheessitan ammoo wadheessitan hedduun wadheessitan maaliifi takka dhaabaa wal qooddan takka miidiyaa irratti miidiyaa kana faarsanii kana qabdan egaa hinaaffaa dhiisaa Oromoon hinaaffaa dhiisaa yoo hinaaffaa tan dhiiftan malee bakka takka hin geetan ummanni walitti hinaafu bakka takka bakka gahuu hin qabu garuu hinaaffaa dhiifne halkanii guyyaa siyaasni keessan malli siyaasa adeemsa siyaasaa keessaniin gargar yoo ta'es garuu galmi keessan kan yaatan tokko Oromoon hundinuu jechuudha dhaabonni siyaasaa martinuu jechuudha kana na duraas dubbachaa turan namni irra mataa qabus namni irra waa beekus dubbachaa turanii ammoo irra deebi'umaan dubbadhaaniif maaliifi dubbiin kun amma duraas dubbatame wanni irra gaame waan hin jirreef arraan ni dubbanna boruus ni dubbanna maaliif isiniitu sagal isinitti himuu fedha sagal isinitti himuu feetan biyyatti addaan koomaniitti jaaradhaa wal jala garee wal filaayaa abaarsa qaban dhiiroo manni kun yaa rabbi biyya awon nuti abaarsa qabna asa mee qoradhaa woo federaala ammatti aansee yeey adaamaa federaala ta'uu ta'a oduma isin raftanii yaa ummata muusuu adaamaa federaala ta'a itti aanti ani deemti magaalaa wayyaa hundi federaala taatee dhumti Itoophiyaan ifin karaa nagayaatiin qabsoo hiretan abadan dimokiraasii jaan takka quban qabdu wayyaaneen barsa munkuttee bara sa ummata isin warri xiinxaltoota isin jennu kun ma'aalullahi ummata umaa takka hin beekne nu ummata nu ka sadarkaa doktorummaa fi profeesarummaa hin qabne kana nu gatanii miti baqataa kee xiyyaa kana kanaa isin irra wayyaadha hayyee saniifuu ifiijee hina dhubii dhadhaan fiifin du'aa qabaa jesan akkas ifii ta'a dalagaa sabaaf yoo ammoo ifii taatanii ifi jettanii sabaaf hin daleeytanii asmarra yaaneeti ayyaana qabanyeettan ayyaana keessan samiin dhagattan antaan mataniin jiru sheer godha yaada qiyyo isin hundinuu arraboo dana mana arrabsee eenyu beekan gulumaa qaatanis hin arrabsina haa dalagatu qaanis akka keessanitti dalagataaf biyyaa bee eenyu qaanis Salomoon Busheetis hin arrabsina dalagataaf biyyaa bee qubee Oromootii miti ilma Oromootu gurgurachuu danda'uli maaliif kaa abbaa tuffatan saree isaa dhaananii jan jerri waan isin baatatin harkeeti hangi mataa qabu jara jala hiriire nuti as teenya bilisummaa alaabaa tolfannee alaabaa mata tolfannee ni burraayina amanni oguugee ayyaana qabanya waggaa hanganaffaa ayyaana goototaa qabanya
Aboo ayyaana gootaa maal kabajanii miti isinuu amma takka ayyaana hirriibaa isinii kabajnaa Oromoo ayyaana hirriibaa rafaa isin rafaa amma amaarri deebi'aa isin gabroonfatu isin wooma xiinxalaa halkanii guyyaa faayidaan qabdan laalamee Sudaan kibbaa tanu cinaa bilisoomte isin odii gaafa bilisoomtan qiyaamaan dhiyaatte inni gaafa bilisoomtan isin dhuftee qiyaamaan isinitti astaghfirullah ilazim awon nama kafarsiiftanii barsin mii gaafan bilisoomuudhaaf nuun ta'etan nuun raftan qabsoon Ameerika jirti Awustiraalii jirti qabsoon Kanaadaa jirti mee qabsoon eessa jirti eessa jirti qabsoon bakki isin jirtu biyya fi keessa yoo ifii sodaattan maallaqa harkaa qabdan gad ergaa namatti namni waan biraa dhabe yoo qawwee bitachuu dadhabe namni gaazaa haa bitatu waan biraa bitachuu dadhabe gaaza bitatee qabeenya diinaa guutuu gubee mana diinaa guutuu gubee nama dhaabbatatti haa gubu duun du'aami yoo calgee deemetu numa du'aami namni Oromoodha saniifuu yaa ummata hirriban quufin yaa rabbi jaatan maqaa rabbi bishaan isinitti ana qume rabbi bishaan isinitti ana qu ifis isin agarsiisu ifin garre malee isin wooma xiinxalu jirtan malee ifin agarre hoolaan gaafuma qalan samee harka jaan tokko kanyatti gaafuma duutiin irra geesse qofa ifa garra malee if garree hin jiru sababni isaa waan haga ammaatti duuti Oromoodhaa duuti ilmaan Oromoo duuti barattoota Oromoodhaa nuu kana haasawa malee qabsoon nun kaasin haasawa malee rasaasa tokko nun dhohisisin mee nuti bilisummaan afaaniin haasoynu mee bilisummaan afaaniin dhuftamtu jira Baqqalaa Garbaa jedhan Dr. Mararaa jedhan ummata hoggantoota isaan jalaa guututti hidhan Itoophiyaan guddinaa fi tiraansfoormeeshinii hordofuu jirti nagayaan jirti Itoophiyaan haa guddatu Oromoo wala balisin isin numayaa ayyaanuma kabajadha alhamdulillah an baqadhe biyya namaatiin jedhanii hin jiraadha akka rabbi na jiraa keessatti hin jiraadha hin dandeenyu lammummaan eenyummaan silaa jijjiirrachuu waan jijjiirratan bitatanii jijjiirratan taate namni bitatee jijjiirrata garuu Oromummaan jijjiirrachuus hin taatu wal gorfanna jenne halkanii guyyaa numa haasawina waliifis galuun wayita silaa wallaalaan fayyada walii gale beekaa qayyadanii wal jalaa kara biraa yaa duuba gaa yoo wallaalaan kursini ummanni qabeenya ummanni isin harka jira ummanni nama qabsoon deemu harka jira nama qabsoon sossoo harka jira abbaan fadhe qabsoodhaaf gabbahee waraana jaaree waraanaan kaanaan mataa isaatiin gabbaanaan namaa hun jaarin ifi isaatii gabbaanaan namni isa jala ni hiriira garuu ammoo ayyaanumaan kabajadhee amataa fi amatatti maallaqa wali qabaa koree jaaradhee yoo jette it is fail yaada qofaadha kun yaada qofaadha nuti immoo kana booda if bara uummata Oromoo ayyaana kabanyee maallaqa guuraa oolurra maallaqni irraa guuramurra ayyaana kabanyanii maallaqni irraa guuramurra ayyaana OMN ayyaana ONN ayyaana goototaati ayyaana maareet boru girmaa turunaa guyyaa deessa ayyaana taana kabanyaa jechuun nuti kana taanaan gaafa mallas biu dirqi nu bochisaniimi ummata keenya dirqi bochisaniimi arraa gaafa girmaa turunaa du'a kaadiin san gaafa du'e dirqamatti fina qurquritti ayyaana isaa kabajan ninis goota Oromooti dhiifama namaa gubbantu godhe gaa kitaaba afaan Oromoodhaa
kutaa takkaan ka saddeetii maxxane kana keessatti qooda qabu kana jettaniin maqaa isaanii maqaa beekan gulumaa goota Oromootiinis akkuma Girmaa Xurunaatti innis beekan yaadai Abdulfattaa saniifuu namni tokko yoo dogoggore isaatti harka Naazir haadha Nuuraa amma goboo bosona Baalee amma booda yoo arbisdaatan nama arrabsuu dhaaba hayyee nama hin arrabsina abbaa fadhee hin arrabsina hayyee shanee jettanis feetu shanii miti 150 taatu dantumazii faayidaa fidu jirtu kan qabu waan hin qabneef bu'aan isin uummata Oromootiif buusaa jirtu waan hin jirreef isinummaanuu yeroo isi kana osuma isaa waa'ee isii kana dubbattanii waa'ee masaanii kana oduma dubbattanii yeroo isinuu maaliif dubdan hayyee biyya namni isaan dalagatu jirtan isin dalagaa teessan fooyyeffadhaa jireenya keessan maaliifi deddeemu ha Oromiyaa keessatti dhaabbatee diinatu dhaabbatee hin lolle har'a booda numaatu nuti warri liif waraabu kun waan biraa baay'isanii huboo qabnee bar laal ijoolleen jaan hogguu haati ol daddarbitu ol daddarbaa haadhaa ka'ee fi olu taaltu seetii jaal nuyi warra yaada keessatti ashar godhuutu uummata Oromoo qaarratti hin godhe ayyee amma sagalee dhaga'ama godhuutu yaada keessan kana akka isin nama irratti isin baase malee yoo nuti oguu dilii keessan calma isin raayyanna Oromoo hin arrabsamu namni kabajaa qabu arrabsamu hin salphatu isin biratti kanaafuu akkuma waa wayii takkatti yoo san hin taane
du'e rabbi rahmataa godhuufi warri du'e baga nu du'e rabbi rahmataa godhuufi yoo isin salattuu du'a sodaatan warri as gubbaadha social mediaadhaan kaslaa dubbatus dubbii wanta gootan amma sagalee hin dhageemu sagaleen hin dhageemu hayyee innat takkasiiti ayyaana gootaa kabajuu dhiifnee ayyaana gootaa kabajuu dhiifnee ayyaana guyyaa oromoon guyyaa kaa lolee eegaltee mee onnee meegaa xiinxala hin feenu arrarraa kaasee xiinxala hin barbaannu dhagee barbaannu liiviin nama arrabsuu hin barbaannu warra liiviin nama arrabsuus dhaabne dhaabbadhaa dhaabbatan qabnee qaba nama liiviin nama arrabsu eenyu arrabsaa eenyu bilisoomsuudhaaf dubbatta eenyuuf gargaaraati eenyu rakkisuudhaaf dubbatta ta'uu hin qabu abbaan fedhe eega jireenya dhuunfaa jiraatan jireenya dhuunfaatiif baatan durattuu qabsoof hin baane namu haa jiraatu haa eeshu akka rabbii isa isheetti hayyee saniifuu dhaabuu qabdan yoo san hin taane yoo isin gabbaatanii kaniifi qabsoo dhugaadhaati irratti sochii eegaltan taatan haaloo saalan oromoon duraanuu harreedha waan irra kaayan baaddatti garaan isii bal'aadha waa meeqa ammatti qabattee deemti hayyee saniifuu ummata oromoodha ummanni oromoo hedduu ameeysa wallahi ameeysa yoo jedhan ameeysi ka oromoodhaa hin jiru haanan hin guune obsa qabdiis oromoon tun hedduu isiniifis obsite isiniis eeyide isin ammoo jijjiirama fiduu diddanii jijjiiramni yoo dhugaan nama jijjiiramatti amanu taatan rabbiin isinillee haa jijjiiru qabsootti rabbi isin haa kaasu hirriiba kanaa rabbi isin haa dammeessu rabbi isin haa kaasu hayyee antanumaan jaa yaada kiyyamee daddabarsaa dadartuub kun maali ani dhaggeeffanna waa isaati dadartuub kun maali isaan immoo dadara isaan duubaa ta'e kun dadarattuun hin jirtu yoo amma seentan beeku malee maqaa dadar warri social media gubbaa afaan banu balleessuu illee hin danda'u balleessuufis hin taa'u hayyee warra bakka fedheetu haa ta'u dhiiroo dadar kana woomaa keessa jira maqaa isiitiin dhuman tanaaf sanaaf qorannee firraatti as baana ni dhufna dhimma kanarratti ni dubbanna dadartuu ni laalla ni seena ni hordofaa kana booda ni laala waan isin itti jirtu amma booda isinis nutis koree dhaabbanna gaa koree ayyaana qindeessituudhaati hagi tokko asiin keessaa naquu dandeetana yaa silaa bilisummaan hin jirtu te oromoon walumarraa qabeenya saammatteetu maa jiraatu tanuma tagoonu takkasiiti obboleeyyan kiyya nagayaan naa jiraadha galatooma warri nama arrabsatan akkanurraa dhaabbatan warri oromoo arrabsu ka dhaabbatu warri oromoo halkanii guyyaa naguma xiinxala keessa yoo qabsoo lafaan kaane yoo qabsootti hin kaane ummata ka'ee jiru kana yoonii fi humna ummataa kana hojiitti hin jijjiirranne beekumsi isin qabdan qabsoon hagamma duraa qabsaa ummanni qabsaa'ee dhiiga isaanii itti gannaqaa ture bilaash ta'ee jira saniifuu ummanni oromoodhaa
arraas boruus qabsoodhaaf fedhii ni qaba. Garuu isin warri nuti aktiivistootaaf hin jettan, warri nuti hogganoota Oromootiif hin jettan rabbii jaa dhugumatti yoo Oromoo hogganuudhaaf kaayatan taatan, dhugumatti bilisummaa Oromootti yoo kaamantan taatan, koottaa saba keessan keessa gad deebi'aa seenaa biyya teessan akkuma wayyaaneen itti nama dhabdee lubbuu nama meeqaa itti dhabdee dargii kuffiftee biyya qabattee nu gabroomsaa jirtutti isinilleen firraa kaasaadha biyya teessan bilisoomsadha. Hayyee an laal waan takkaan isin hima asiin sooshaal miidiyaa gubbaa wanni dubbadhuuf guyyaa qabsoon eegalte galeetiin lolaa jechuu kiyyaa miti an galeen lolu hin lolu an galee maaf hin galee lolu haay maaliifi hogguu warri na dura jiru hundi lolanii lolaanis akkuma kasanitti lubbuu fadhaqa haay wanni biyyaa bee fumaa lubbuu tiyyaan fadhaen biyyaa bee silaan dhiira loltu ta'e biyyaan bahu laal silaan dhiira waa fiddu ta'e waan faayidaa qabaa silaan ta'e biyyarraa hin bahu biyyarraa bahee hoo nama beekaan arrabsu maqaa jijjiirradhee nama arrabsu maaliifi arraas boruus ani maqaan kiyya obsaadha obsaa Ahmadii maqaan kiyya hin jijjiiramne an anuma ammoo warri maqaa jijjiirratanii akka beekan maal jettanii kaslaa wayii beekatan jee namni sabni abdatu qeequudhaaf dhaabbatan rabbii jaa dhaabbadha. Hayyee antanamas dhamadhaa galatoomaa horaa bulaa yaada kiyya yeroo daddabarsaa yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraa liiviin dhufuun hin danda'a. Galatoomaa nageenya jiraadhaa horaa bulaa Oromooti rabbii sinaa bilisoomsu rabbii sinaa tokkoomsu. Rabbi nu haa tokkoomsu nu haa bilisoomsu maallaqa qawween bitan rabbi nu baaqannu maallaqa xiisha kaayyannuu miti hayyee onne ayyaana goototaa qofaan kabanyuu miti onne itti diina dura dhaabbannee diinaa sifiraa deebinu rabbi nu baaqannu mee ammin jaa onne diinatti firaa deebinu rabbi nu baaqannu afaan wayintiin xalluu miti afaan diina dura dhaabbannee ittiin dubbannu rabbi nu baaqannu saniifuu xiinxala keessan stop hayyee akkasiitiif dhadheetiin jira galatooma yaada kiyya garuu adaraa rabbi shirna godha haa ga'u kana arrabsu keessaa naa dhufu ogus galatooma jiraadha okay.